jechuudha. Xiqqish mashii yeroo isaan ittoo'e nafti isaanii tokko dafee dafqa. Lammaffaa mootiyyuu foolii addaa kan kennu jechuudha. Ishee kan argitu ishiin kun loomiidha jechuudha. Loomii biyya Arabaa keessaa hin dhabamtu ishiin kun loomii kun jechuudha. Isaan hin dhabanii loomii kana maal gootu namoonni nafti keessan dafee sin dafquu fi akkuma kana immoo yeroo dafqee foolii addaa kan kennu jechuudha. Foolii kan kennu darbee nama tokko irratti mul'ata argeerani waan ta'eef ishii kana jechuudha. Loomii kana tokko cuunfati jechuudha. Bishaan isaa kana cuunfati yeroo nafa keessan niqattan bishaan saayinaatti naqadhaatii saafatti jechuudha. Ishii kana tokko cuunfati cuunfaa ishiitti dabala jechuudha. Bishaan cuunfaa loomii kanatti naqaa ittiin niqadhaa sanbooda tokko ishiin kun jechuudha. Nafti keessan dafee akkan dafqine sin gooti. Lammaffaa immoo yoo dafqeeyyuu foolii addaa kan kennine kan dhowwituudha. Loomiin baay'ee anillee namarraan bare jechuudha.